qorchumawi amma madansa Garadwan Sara ansi guddadhu Rabbi barumsa siif galchu Quraana siif galchu guddadhu Rabbi si haa guddisu kana kan kee ammallee gaafsa gaarii biraa jedha dhuganaadha kee inni ammallee fagoo ture eeka dur yeroo amma umrii keetii Sara gaafa amma idimee keetii nuti jarri keenya kanuma nuu kadhatu guddadhu Rabbi si haa guddisu turtu jedhanii jechuudha mataa keessa nu haxaa guddadhu barumsa namatti tufamu hunduu waa'ee biyyaa jibba dur wallaahi rabbi naaf hadiisu isa caasutti tufame namatti tufamu subhanallah nama jibbisiisu jedhama bar a'uudhu billaahi minassi rakkoodha guddattee lama guddattee immoo ganaadha wallaahi illee maal taate guys taaptaap godhaa kaa taaptaabii nu godhaa kaa oduu dhaggeeffachuu jaallattu yennaan cal'istanii teessanii jechuudha abaaboos nu guutaa taaptaap godhaa yoo dandeessan nu adabsiisaa jira qorataa fi fooniyyee adabnaanii saaraan achiin jiru achi jira bara abaaboo lama kenname waree qofa jira Firaawii lama nu guutaa Abaaboo lama kennaa. galatoomee yenee uddettee maqaa kana fakkaatu jiru doktor hawwii oroteeti Lamaan baay'ee. Garuu kennaa rakkoo qabu. Bas nu moosisina. taaptaabii godhaasin Mul'atuu qika dhiiroo. Asiin shabe yoo un beektu ta'e asiin geemii irra jira waan ta'eef si galchuu hin danda'u. Yoo beekaa jette immoo ani hin beeku wallaahi. Irra jira tole. Doktor Galatu. ጎበዝ ታታሪ ያትመጣ እናንተ ታታቢ godhaa Thank you doctor. Saara si jalas namni hin jiru jiru nama dhibbaaf wayii jira garuu taaptaabiin godhan qorata Dr. Biiftuun awwalliistanii Doktor Biiftuun waliin dhiisne namicha wayina irratti janajjanaa jirti. chiis irratti goote Namticha isa Chambalaalaa. okay nuti immoo akka arsiin wal gara jettu jechuudha yoo obboleettii kan kee namni fuudhe Du'een bada malee dhiisu bar ajanajjantu garuu kan fuudhu anuma. gumaa kaffalta inneetu si eegnu jechuudha gammannee yeroo Biiftuun dhufte fa'aatti ni maal yeroo hunda itti dhaadadhaa baqqaa gumaa kaffalataa jirra kara qorataatiin jedhee inni isin malee du'e badii Uummanni jaraa fi ollaa reedii ta'e natti tola ture. Wal firoonfanna sila. ammas ollaa walitti galla yoom eessatti sila yoom biyya galamee jiraatama baadiyyaa keessaa ba'ame magaalaatti wal biratti ijaaramee galla. No, atamma fakkeenyaaf magaalaa guddittii naannoo jiraatti galta yoo ta'e fakkeenyaaf jimmumatti hin galaa. Yaa sila sigaa yaa dubartiin biyyan qabdu biyyuma abbaa manaatti galtii miti. Garuu Maaliifan hin jedhe gaafa mana jiraadha gaafa mana jiraa deemu reedii faa taatanii nas hima. bareeda akkas. Gaafa isin immoo jimma dhuftanuu anatti isin simata isin lama. Akkasi. bareedaadha Rakkaa'ee waan akkasiin bareedu. Yaa sobaa'ee. Maaltu soba? Sila isin wanti hundi dhugaa isinitti fakkaata? Wallaahi miskiinaa isin. Yaa sobaa jedhu. Isin maa waa hundaa amantu sila. ሁሉም ነገር ውሸት ነው ይላል እኮ ቦኒዬ ቆረታ በቃ የሮ ጋር ይቀባላ ስንታተሉ Thank you.
Sila follow walirraa qabnamti si wajjin. Okay. Wai Sara follow gone. Fooloo deebisi. Saaraadhaan follow ol godhaa. Walitti deebinaa ishee. Ishee wal jedhaa. Itun argine ta'uu danda'a malee shawaan ni bareeddii ibsuu baatus jechi biyya tufaa munaa annuura kootachi kan jedhu suni qeerroof qarreen isaanii aadaan miidhaganii Oromoof Oromiyaa hunda bareechanii qe'ee magariitee abaaboon daraartee walaloo dheeraa wayitee. Walaloo yoom jette walaloo kan? Turee barutuun siin waliin bare. Walla maal yaaddi kanatti walaloo kana walaleessi taa'ee? Maal yaaddi jechuun yeroo sanatti jira miti shawaan biyya oomishaa biyya aadaa wayitu ture yeroo sana. Akkuma kee kanatti aadaa uffannaa wayitu ture. Ayyaana wayiti ayyaana maaliiti laata? Ayyaana maalii? Ayyaana wayiti garuu. Akka ajaa'ibaatti dhiirriif shamarri uffatanii bareedanii jiru achumaan bakka gara nahate beektaa? Nahateen naan achumaan hin jedhe. Achumaan hin barreesseef. Uffannaa isaaniitu si haate jechuudha. Uffannaa qofa otoo hin taane aadaadhumti uffannaa qofa miti amma achirraa wanta ati dubbistu tokko walitti dhufeenya ummanni uffannaa uffate sun qabu uffata caala walitti dhufeenya akkamii akka qaban akkamitti akka baay'atan akkamitti hirree tokkoon wal hammatanii jaalala wal agarsiisanii wajjiniin jiraatan. Hunduma guuttee qabdi asitti gara kanatti asitti gara kanatti shamarran isaaniis midhaan caala babbareedu jechuudha. Shamarran isaanii immoo akka abaaboo uffata abaaboo fakkaatu diimaa magariisa kana gaafa uffatan qalbii namaa hatu. Akkuma utuu obboleettii foon taane dhugaa dubbachuu ani hin beeku. Maal keessanatti muudhaa kunoo himte mee amma jechuudha wanti si gaafadhu. Maatti? Walaloo tokkume walaloo shawaanaa jedhamee xiqqoo mashillee taatu sararuma lamallee taatu ceesisuma takkallee taatu. Walaloo shawaa bora ta'e boriin itti qophaa'ee dhufu biizinillah. Boru akkanatti hin dhufan gana. An shawaa qofa yoo akkasitti dhufte boroofattee zannattee zanaa jettee yoo dhufte tariinan jedha. Yoo immoo siimi jechuu dide akkanatti nama biraa bakka kee yoo buufte innis hin ta'a. Nama biraa eenyuun boosa? Itu buufata nama biraa. Fakkeenyaaf aadaa isaaniitiin warra miidhaganii jiran yoo ta'e ibsuuf jechuudha. Dhiira uffannaa aadaa shawaa uffatee jiru shimala qabatee yoo ta'e innis hin ta'a. Garuu borutti ni qopheessita? Abshir. Okay. Abshir. Gala. Sa'aatiin kutee bareedaaf to'atam. Allahu akbar. Reefu sa'aatii tokko bara. Sa'aatiin tokko ganaadha. Wallahi ganaadha. Nu bira baay'ee sa'aatii tokko jechuun halkanii amma fakkeenyaaf na bira halkan. Yoo xiqqaate walakkaa sa'aatii wayinaa. Ati rafuuf natti fakkaata. Irraa ba'uuf natti fakkaata. Rafuun beeku irraa ba'uuf natti fakkaata akka hiriishaadha. Ni waan ifin irraa ba'ee numa irra.
Okay, hin badinii yeroo gaarii wajjin dabarsine. Ashyaati gaarii galatoomii. Tole tole nagaa ta'e fayyaa ta'e. Akka aminaayyatillee. Tole tole. Bayati. Ani hin ba'u bara. Bayi. Na baasi. Bayi nama. Qortaa bayi. Ati na baasi kaa.